Ergeeddi bareede anis inuma bareeda kalaa isaanii fi inni garaagarummaa takka hin qabne. Top screen guys. Inni tuqofte. Huh? Asamma umuriin kee meeqa ta'eera si? Soddoman geenye? 23. No 23 wallaan caalta 23 hin kijibinga 25 bakka. Oo xiqqaate 25tti. Wallahi 25 hin gahu. Dhiisi kaba 20 ijoollee wallaan 25 hin geessa 25 taata bakka 25tti. Ammee qabeetta amma? Naqaxxa'ii maazerii afaamaatii kiyyatti bilbilii aniin cal'isaati gaafadhu. Yookaan aniin gaafadha. Isaan qabu wallaa laatu bilbila arran keessaa fixe majjaan Itoophiyaa wallaa. Aniin bilbilaati immoo nageeffata. Okay, let's go. Wallahi wabillahi tutti min waan fedhen si adabamaa yooti 23 taate umuriin kiyya meeqa itti mana nyinyin jettu ittiin dubbattu sagalee laawudii goota dubbistee umuriin koo meeqaa jetta ofiin sirreessituuf kanuma qofa gaafatta. Let's go. Namanna dhagaadha sin jedhiniiti waa biraa naasofsiisin maaliin maatii waliin haasaa waan ta'eef umuruman sirraa baruu barbaade jetteeni irraa barta waa biraa naasofsiiftu maaliif sagalee laawudii goota waan ta'eef. Sigalee yookaan namanna dhagaadha umurii koo itti. Kuma sadii nama wayitii si bilbilaa madaarektiitti. 2,000 meenan fida wallaahi jedhi 2,000 hin simoo. Wallahi sin fida. 2,000 yoon simoo. Let's go. Please irraa barra. Please eenyu 500 yoo sadiin baay'isa ta'e eenyu 300 tokko immoo. Har'a umuriin si waggaa 70 ta'uun har'a. Please tokkoon. Please waan dhibba oo sadiin baay'isa ta'e waan 500 yoo lamaan baay'isa ta'e immoo. Tap screen. Dawwaltee nu dhaggeeffachiifti please 2,000 na galchaa. Akkanatti ol qabee sin jedhe voice akkanatti ol qabee dhaggeeffatta. Ol qabneeti yaa ol qabdee malee maal isatti nu dhageessifte sila miilaan dhumnaa sila. Kadija. Itti bilbiltee sagalee nu dhageessi. 2,000 galuu qabna umurii si kana dhaga'uu fi waan qabdan dhibbaan darbaa. Please dhibbaan darbaa waan qabdan. Immoona 2,000 moo waan dhibbaa darbaa guys. 2,000 yoo seenne hin adamnaa jechuudha. An umurii kee garuu 25 yoo xiqqaate 25 garuu haati kiyya yoo itti dawwalle ammanuu shawwaddi 17 naan jedhe. In bilbilaa sin jedhe bara akkanumatti hin bilbillee sagalee akkanatti ol qabnee dhageeffatta. Hinamannu haadha kee garaa haadhaati waan ta'eef hinamannu garuu jedhan haadha kiyya utuu itti bilbilee haadha kiyya utuu itti bilbilee maallaan jetti umuriin kee 17 akkas minaan jetti. Haadha keettiin dubbatin hin kakattatti hin dubbanne dura jette. Please 2,000 nu seensisaa rabbii jedhaati 2,000 waan dhibbaa ol darbadhaa hime. Abaaboo lama asitti. 2 words guys. Abaaboo lama. Guys ababaa lama family ababaa lama. Tokko nama biraa. Abaaboo tokko nama biraa. Alaabaan jaalalaa akkas kunoo galatooma guuttaniittu please wal gargaaraa 2,000 nu galchaa. Namni biraa. Galatooma. Copying guys. Maatii keetii meeqa faadhati sila doctor double guys. Sadaffaa maatiin kee ijoollee 4 qofa qaba. Sadaffaa eegatee egaa okay 4 qofa qabu. Obombolino dhiisaa 2,000 tollu butaa guys ol butaa G5 please ol butaa wooma dhibbaatiin 2,000 tollu butaa guys. Guys double. Please ol butaa. Umurii irraa barreennaan. Umurii irraa barreennaan nu galaafattanii guys. Tap screen maalumaaf. Obboleettiin kee ishiin xiqqoo na heerumteetti waan ta'eef umuriin ishee meeqa ree isheen? Ishii dhiqqeenya fudhatan akkoo. Meeqa umuriin ishee? Ishee gana umrii 15 odoon guutiin fudhatan.
Nin furatanii bari isheen heerumtee fedhan oduun ta'e nin furatanii ba'uu diddee maatiin baasuuf ture. Hin butanii. Nin Kudha butanii. shanii. 15 oduun guunni furatan. No, kudha shanitti akkamitti butu ammallee kudha shanitti deemsa sirriyyuu hin deemtu maal taateeti 16 17. Abbaatee waan si anaa beekusi imaara bar mucattiin xiqqoo turte maatii gaafannaan maatiin dhoorgatee achii karaa irraa furatan. Naannoo keenya wanti daa'ima minaamu deemuun geenye minaamu jiru hin jiru nu bira. Sagaleen koo jira amma dhagaadhi taa sagalee koo. Yaa. Waan ta'e wayitatti jijjiirame fani hojii keessa diduu jechuudha maafani onni dides biroo. Ati isheedha amma mangafa. Ani moo. Waggaa meeqan gaba? Ani fi isheen baay'ee walirraan turre. Waggaa meeqan gaba? Anaa fi obboleettii koo hangafaattu xiqqoo walirraa ture. Ijoollee piriis saap iskiriin godhaan bira akka waan dhaabeeti. Qo'eel tokko etaappa godhan. Guys, stop talking. Yes. Wow. Chokuma. Jela lagi ba? ስለዚህ ነው ዛሬ በእያንዳንዱ በሚያጋጥመኝ ነገር የማልረበሸው። ጥሩም ይሁን መጥፎ ነገር አንድ ቀን ያልፍና ወይ እማርበታለሁ ወይ አመሰግንበታለሁ እንጂ ዛሬ አላማረርም። شفتي እኔ የምልሽ የኢሞ ቁጥር ከሌለው እኔ ሲም ካርድ እሰጣለሁ። በዚሁ ኢሞ ክፈችና ከዛ በኋላ ባይ ila avergi gafi qoricha milisha beeka bibi maaf wajjin rakkannare oromoodha jinniidha isa zakana aadaa takka dibiisa yoo dhuguma ta'e amma dhumaatti arginan jira utuu namni hin deemin ammas utuu namni hin deemin waa tokko sitti malaqeeffadha warri biyyaa dhufuu barbaadan ishii maal goonaree biyyaa ba'uun isinis biyyaa baatanii xiqqoo wayyooftanii abaluu biyyaa ba'ee wayyaa'ee carraa keenya yaallanna jechuu barbaadanii biyya kana biyyan jiru kana jechuudha warri dhufuu barbaadan fakkeenyaa fi birrii meeqaan dhufaa jirtu naa barreessa firii biizaa miti biizaa dippiloomantii moo impiiloomantii jetti iyyuu maqaa isiin itti waamtu sagalii hundi isiitu impiiloomantii jetti isin kaan immoo dippiloomantii jetti isin kaan immoo tumpulo 300 obboleessu biizaa birrii 300 kafaltee biyya kana dhufta miti isintu of ajjeese birrii 300 sanatti 150 liqeeffadha bageessanii malan sinii himaa firii biizaa waan jedhamu jira birrii 150 jedhaan firii biizaa birrii 150 dhugaadhaan nama sinii hojjetu danu jira bageessanii yoo nama dhabdan kunoo na dubbisaa marraa kaasaati sinin qunnamsiisaa birrii 150 liqeeffadhu yoo barbaade sangaatti gurgurii bageesse birrii 150 guuttadhu kijiba kana gadiin namni hojjetu hin jiru 170 haga 50 gadiin siin hojjetan warri dhugaan hojjetan dhugaan sinitti mala warri waasaappiin nuti duuchitanu dhaggeeffadhaala warri waasaappiin dhuftee gurra nuti duuchitanu hin tuffatinaati dhaggeeffadhaa afaan ala nyaatamtan dhuftanii ni jina birrii 150 gad warri himanu kijibdoota anyaatanu nyaadhaa hinkit godhaati warri 150 hojjetaa jirtanu hinkit godhi nyaadha anasii eeyyame dhugaadhaan garuu dhaggeeffadhaaga 150 haga 170 yeroo kafaltan sharxiin keessan maal ta'uu qaba ana keessa galfadhaan sinin jedhe ergaa ofii keenya barbaadannee dhanna malee nuun fidinaa jettanii ragaadhaan waan madhaa guruppii uumaati amma lantala tokko ijoollee shawaati qaamaan hojjetadhaa jetteenaan guruppii hidhen namicha eegaaraa olitti galchuudha itti galchee obboleessoo birrii meeqaan hojjetta birrii hammana giifti siiteera ergi birrii riisitee asirratti ergi giiftii godhee gaafa inni jalaa nyaate kokkee qabuufan jechuudha allaqee birrii hammana inni keenya mubee yoo dhagaan ilaalla mubee wanni kuni nadagai birrii 10 jettanii 50 jettanii
Fakkeenyaaf naawwii meeqa jedha 400 na biraa jedha. Anoo 450 jedha fakkeenyaaf sitti maala. Haa naawwiin 400 naawwiin eenyunni an eenyunni wal bira madaaltanii ilaaluu qabdu jechuudha yeroo san. Akkamitti waan 400 namni tokko karaan gaariin jedha Oromoon. Dhageessanii karaan gaariin fagoon qabu jedha Oromoon. Dhuftee biyya kana keessatti siqaa arguurii 300 kafaltee siqaa arguurra 450 yeroo kennatte tokkoffaa gaafa dhufte namni tokko hojii si galchuu sin qabu. Ana waas dhageessanii ana na dubbisaa tan gaafatama kun uummata Oromoo irratti isinin qunnamsiisan sinin jedhe ittan si geessa qabee amma dhageesse birrii 450 kafalatta waan kijiban qabne jechuudha. Yeroo dhufte tokkoffaa irratti isa simata airportiidha lammaffaa of bira si qubsiisa sadaffaa ofii jedhee olii gadi fiigee hojiin galin hin ciifta lafa qabde akka sangaadidha jechuudha. Na dhukkubaa jira amma gaafa ID'n keessa gagootti jechuudha dhaggeeffadhu. Amma gaafa ID'n keessa gagootti na dhukkubaa jira ciisi. Ana si himi mallakan. Cinaacha na dhukkubaa kalee koo wayyoo jedhe. Mana kimina taa'e hin naqu jedhe. Na dhiisa jedhe. Amma gaafa ID kee adda akka biizaa kaardiin natti gallaanii baankiin tanaa kun olitti gallaan kenniti miti koodiidhaan akka amma gaafa ID kee ergitutti hin ciifta lafa qabde. Sangaa sharrii tokko sangaa bayyeenaa wii tokko hin ciifta. Yeroo ciifteette gaafa ID'n kee ni nu maal godha ID kee jabaatee fiffigeeyyi torbee tokko keessa kaç godhee si bira ofirraa si baasudha. Innammoo ID waa irraan bibbee mube yeroo qurziin ga'e qurzii jette yooni daabboo fide tibzii malee nyaadhu. Hojiin nyaata maaddii tokko dhaggeeffadhaadha. Maaddii tokko irratti hojiin nyaattu. Akka jeetti misaa nyaata baata kee nyaata. Mi'a shirrii fi dabalaara. 250 ta'e 70 fudhatan. Afuratan sana booda maal goota inni IDC kenne ofii jedhee geessee si qallabuu hojii si galcha. Amma gaafa damooza ji'a tokkoo fudhattutti dhaggeeffadhu anas sin jedhe. Amma gaafa miindaa ji'a tokkoo fudhattanutti dhaggeeffadha biyya airportii si simate mana si geesse kee si qallaba sana baqa fiigee dhaqee hojiin galinaa ID'n kee tureera akkas ta'e implementiin chunchum soba ingilifi jarraa isaan wallaahi hin beekanuu irraa kijiba chungichaan binaamin mahayyimoota xaqlaallaan sibboo sobdeessin this is very nice binaamin gaafan kottaa wala biratti baradhaa jedhu kijibdoota implement cancellation si dhufee kee ati meetu gaa miskiina koo cancellation binaamin soba waan akka jedhamu jiru beesaan kee sii dhufa dhageesse iqaamaan kee birichaan nyaachuun malee jechuudha. Guyyaa 15 keessatti kaç godhee sii fida iqaamaa kee sana booddee maal si godha hojii si galcha. Yeroo hojii si galche yoo manni hojii sun nyaata siin kennine ta'e dhaggeeffadhu yoo manni hojii sun nyaata siin kennu ta'e hojiin si galchisu. Waa lamatu dubbadhee naa itti dabarsa. Yoo manni hojii sun nyaata siin kennu ta'e ji'a tokko ammati miindaa fudhattutti dirqama birrii sii kennu yookiin nyaata sii kennuu qaba. Dhageessee bareechina dhaggeeffadhu waraabbadhu. Nama kanaaf eenyu hojiin kottaana dubbisaa keessaan amman sin qunnamsiisa. Amma yoo hojii bareedaa nyaata qabu sin galchine ta'e amma gaafa miindaa ji'a tokko harkaan qabattutti dirqama si nyaachisuu qaba maal jetta qaba. Si galee akkas. Akkana ani immoo waan inni dabalaa. Sadii nufta qo'i fixeera naawwii koo deeqaa tokko birrii 300 nufta. Gaafa dhuftee jette ID ganaan namicha kadhatama yookiin si hojjetama yookiin si hojjetamu. Achi maatii keerraa birrii 150 caala fixa. Na ergaa itti. Maaltu kana fide 150 hadda dhuftee barbaadde guyyaa 15 booddee ID kee fudhattee haadha kee dhukkube yoo jedhame tikkeettii kutattee galtee haadha kee argitee deebi'uu dhufta. Deebitee dhufuu dandeessa. ID qabda kaati. Saudii deemtee ajjaatee deebi'uu dandeessa. ID qabaadhu. Ishee kun kana. Kana feene ottan amma keessaan na dubbisaa walansiin qunnamsiisa. Waadaa kanaan jechuudha tokko lammaffaan immoo nawe waan jettu qabdaati. Nen jedhu hanga baabseetuma waa wayii dubbadhee fi dhaggeeffadha waa'ee kana irratti akka dhaamsigii yommuu ilaalu anammaa warrummaan Dubaayiin deemaa jettee sammuu kee keessatti gaafa murteessitu yaa obboleessa koo warra dhiiraatiif laa gabaa markaatoon naqaa jedhiiti akkasitti fudhadhu.
gabaa markaatoo yeroo dhatte birrii yoon qabaanne rakkisaadha. Dubaayii dhaquun gabaa dhaquudha. Tokko isa kana. Akka biyya biraan dhaqeettas naanna'ee maal jedhaa ebeluu keenya achi jiran ni jiru namni jiru. Birrii kee nyaatta birrii kee dhugda birrii keetiin jiraatta tokko. Egaa naawwii koo achirratti seeneen isaan haasaa utti naa guutan see xumurarra wanta siniidhaamu warri immoo biyyaa dhuftan cubbuun haasofne. Akka waan fakkeenyaaf asan xaaraan as ta'een warri Dubaayii dhufuu barbaadanii kottaa siniin jedhe fakkeenyaaf. Dikkoo dhaqee mubaarakiin bira taa'ee hojjedha yella wanta kana dhagaa baachuuf ayi jira. Kanaaf an firii biizaa sinii hawwela. Amma isa kan keessi sirreessaa rabe mube cal jedhe nan sirreessaa rabe nama ikaamaan taane ikaamaa jee tokko rukutachuurra abbaan ikaamicha si hojjechiise harree si godhachuurra dhageessaa namni ikaamaa si hojjechiise barbaade bilookii si godhe barbaade kaansilii si godhe waa danuu jira xixiqqeedhaan hojjedhara hin kan namaatiin dhufina 300 qabda itti dabaladhu 200 itti dabaladhu 450 godhadhu inni mubaarika haa ture tokko xumurarra wanta siniidhaamu inni xumura gurra keessa kaadhaa waraabba dhalata kana gaafa dhufte mootis akka ilma mootii mubaarik rabbitti fuudhe jira naawwii yookiin immoo nama biraatu nu dubbata jettee intaan jedhe gaafa dhuftu ji'a tokko qoccoo nyaadhu ji'a tokko garbuu nyaadhu sangaan gurguramuudha jedhe hin qallabama miti warra keetiin waan na jajjabeessu jedheeti qoccoo garbuun si nafin marga dheedhi yoo barbaadde jajjabaadhu kottu biyyi namaati muka cabsuudha geessanii isa naditti ma hubee hojii achi jiru qoyyo naawwii koo nan fixaafi muka cabsuudha dhagaa baachuudha barmeelii gangalchuudha hojii humnaa olii hojjechuudha akkasitti of amansiisii kottu maaliif beektaa yoo akka carraa ta'e nam tokko fakkeenyaaf nama 100 keessaa nam tokko bishaan ababaa obaasuu akka carraa jechuudha. Bishaanuma gabbiidhuma banee yookiin makiinaa miicee bishaan ababaatti obaasee taa'uun mala hireedanni darbee nama 100 keessaa nama tokko. Namni humna hin qabne biyya namaan nufina geessanii maal abbaa keetii hojii naan taane itti utaaltee baataates liffaa caalu. Gaafa biyyaa baatu mana abbaa keetii dhaqaarta seete moo masoobii haadha keetii bantee nyaachuu dhaqaarta seete. Daa'ii jala hojjetadhu galii nurraa afaan hin baniin itti dhufte. Atis sillikkii sitti maamaan dhugaa irratti as goree achi hin goru. Kan dallaala rakkiftan ni jirtu dhuftanii dhugaa rabbii dubbachuuf. Maa obbolaa keenya jedhes bineensaa miti. Inaaffaa ho'iin qabnu argachuu jiraatti. Hojjetadhaa ijoollee koo. Isin eda ijoollee lama diraama 10 funaanuu koo argitanii har'a nama meeqannaa dawwal mubee anguruma akkasi cina dhukkubee nyaata argataa hin jiru. Maasiif godhanii waarik gajjadhi hojjedhu jalama hojjedhu gali naan barattee dhufte ijoollee hojii dhaa yaa'uu fi eda diraama 10 ijoollee lama ho'iitii naasasiif nan guurraan karaa sinii baname kaa karaa sinii baname raakottaa birrii sinii guura nam tokko wallaahi birrii tokko hin fuudhu birrii tokko hin fuudhu waa hadha ittiin haasa'uuf ajandaa gochuu banedha intanaa deemalee obboleessoo biyya nama yeroo dhufuuttu dhaggeeffadhu dhagaa baachuu jira nama baachuu jira madaamii baachuu jira barbaachisaa ta'e maanguddoota guguddaa dullooman baachuu jira ta'a boolii xaraguu jira ta'a hojii humnaa feerroo intaachuu jira karaa makiinaa qulqulleessuu jira aduun immoo qiyaamaa isa kitaaba biyyatti sinitti himamu da'awaa guyyaa jumaa irratti aduun guyyaa qiyaamaa taakkuu tokkoof naamisa jedhamu sana fakkaata garuu sun kun walitti nuufni sun nama baksa inni kunis dafqa akka dhattee bakka hojii geesseen akka bakka hojii geesseen taf si keessadha akka namicha gaafa viidiyoo hojjetee gadhiisu jechuudha. Obboleessoo siitaa biyyi nama akkana dhugaan jirtu kana namni sinii ta'e namni jabaannee hojjennee kompiitara dhaqee ta'a kompiitara waa tokkodha kompiitara mina yalla wanta kana nama obboleessu dhagaa baattaa dhufte siitaa feetu injiinara ta'e feetu astamaarii ta'e feetu shufeerii ta'e feetu garaajii ta'e dhagaa baachuu hin dandeessa humna qabdaa qoccoo nyaatteetta garbuu nyaatteetta cabbixoo nyaatteetta nyaata aadaa babbareedaa sana nyaatteetta humna qabdaa lafeen kee jabaadha
dhageesse kottu biyya nama hin taane wallaahi taane nyaachuun hin jiru warabbal kaabaa hojii humnaa olii hojjechuudha alagaan alaguma yoo hojjette sii kafalani yoo hin hojjenne sirraa kutani guyyaa 5 yoo hojjette guyyaa 25 teesse guyyaa 6 siin kennan guyyaa 5 keessi kennanii ma'assalaama siin jedhan ishii dhuftanii isinis akkaan mana kompiitaraa keessa galuu dhuftanii mahayyim gaafa taa'ee baradhu jedhamte Dr. Ali Birra akaakayyuu keef abaabayyuu keetti maa ture barnoota ammas barnoota rabbi rahmata isaa godhu abbaa keenya kana taa'uu qaba kaayyoon oromoota gaafa isiin jedhu leffaa caam'atii dallaa namaa jala deemtee buntuta dubartii namaa qunxuuxaa turte jechuudha hin jenne Dr. Ali Birra akaakayyuu keenya hin baafne sirba kana barnoota amma fikri dem fikri itagala koy mube wallahi koy barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota isiniin hin jenne maa barachuu dhiiftan ammas erga barachuu dhiiftan biyya baaratte mahayyimiin dhagaa baataa qottuu dhagaa baadha xiqqoo yoo ingiliffa beekte amma akka gootum waan bareedduu jalqabde jiraatti qoy namni barate kufeen kufu xiqqoo astanaagajii ta'uu dandeessaa qodaa miicuu dandeessaa intimeetii gaarii miicuu dandeessaa ababaa buqqisuu dandeessaa isa yoo barnoota cimaa qabaatte kanaan achi zau jedheen biyyumarraa ka'ee dhufee bareedina qabamana yalla moonta kana kuulinuma sorto bal'aa biyyattu kun taala baatu akkasana sinii ta'a namni sinii ta'e iqaamaa firiidhaan dhufuu barbaanna humna qabna hin hojjenna cakkannee jettan hojii humnaa walansin qunnamsiisa ijoollee as keessa jiran feetu ijoollee Arsii feetu ijoollee Jimma feetu ijoollee Shawaa feetu ijoollee Baalee guutanii jiru ijoolleen saahibban kiyya walansi barsiisa kunoo lakkoofsa koo 22 fudhu Mubaarak akkitti dubbatte nuu ta'eera humna qabna qocca hojii tokko nyaanneerra garbuu bassoo dhunneerra yoo jettan hojii humnaa hojjechuu ta'e kunoo lakkoofsi macarashaan 22 sii barreeffamaara kottuu na dubbisi salaamu alaikum dubbadhu naawush waan nyaadhabbo Galatoo milaali dubbi waan dubbatamee dhumeera ijoolleen amma Dubaayitti yaa jiru kun ijoolleen dhiiraa namni haaraa muraasa warra Suudii dhaqee argee dhufee warra biyya namaatti dhaqee dhufee warra achi tiktookii irraa diddiimatee tiktookii waraabu dhaqeen akka kiyyaa jabalitti jiraadha dhaqeen akka eenyuun ilaata amma tiktookariin Dubaayii keessa akka Nasriyaanoo leettiin jiraadha akka Ebeluuttiin jiraadha jettanii warri qabsooftanii asii achi baatanu injiru wajjin waggaa kudha Nawi dhiifama jedhi Nasriyaanoo lee masgiida jala buleera abbaanoo ofirraan dubbanne wayi gaazatti muumani maal jarta hundigaa maal isa kana itti muumani jala buleera biyya kanatti dhaggeeffadhu san sitti maala Nasriyaanoo lee waggaa 5 ol daabboo ijoolleen achitti itti geessinaa masgiida shintibeetii masgiidaa xarabee dhaggeeffadha waggaa 5 ol achi keessa taa'e waan nyaatu dhabee barandaa sana bulee waggaa 5 booda amma waggaa 2 isayyuu waan achitti bilchaatee ba'eef waan achitti gubatee ba'eef waan achitti miidhamee ba'eef barnoota irraa argatee har'a akkanatti jiraata kiyyaan obboleettii keenya biiftuu faashiniidha qaxaramee shamaraa qaxaramuun baay'ee ulfaata qaxaramee deemee achi as dhaqi jennaan waggaa 2 ol achi taa'ee har'a gadi ba'e dhaggeeffadhaa warri har'a tiktookii irratti isin argitan kun eegalee nama ji'a tokko kadhatee nyaatetu jira har'a garuu makiinaa inni qabataa eenyullee hin qabu Dubaayii keessaa nama masjiida jala bulee rakkatee hojjetate isin hadha dhaxxanii hin deeminaa tokkoffaa biyyumaa hin deeminaa yoo modiddanii deemtanii afaan hin baninaati waan hojjetaa turre hunda keenya beeka akka feestaala duudee lamaatti dilluu hoolaa baanne guyyaa guutuu deemaa oolle Suudii keessa birqii taatanii hojicha gadi jedhaa hojjedhaa nama komatinaati waan isinitti kenname eenyuun hin caaltanu Naawwi jabal cubbuus hojjeteera gaariis hojjeteera reetiin tokko isa rakkifnaan reetiin arabaa foonsii qalee utuu ijji koo argu jechuudha qalee foonsiitiin na rukutuudha miila isii tokkoon na rukutuudha aaree jechuudha akkasumaan jedheera mesenjera keessaan ragaan qaba wallaahi fiduu danda'a wallaahi dhugaa nan fida wallaahi kalaama tokko garuu reetti eegee fi miti reetti eegee beekeef miti jiruun natti ulfaannaan jirucha sana immoo yoon itti jabaadhe malee darbuu hin danda'uuf tokko isa kana deebi'ee dallaala qofa miti warri deemtanus
Kana beekuun keessan dirqamaa. Hojii hin jiru. Dhagaa balatuudha isinii ta'a. Isinii ta'a. Akka kanatti deema. Dhaxxanii immoo amma ijoollee durbaatiin rakkoo qabu. Ijoollee durbaatu asii janajjanee baasaara ijoollee dhiiraa. Birrii ofii kaffalanii. Siigalaa mube ijoollee kan keeti malee kan durbaa kan inni kan Oromoo maali inni kan ijoollee mubeeti. Shamarran mubeeti inni ijoollee dhiiraa biyya keessaa baasee achitti tokko dallaalee lammaffaan jala. Natu si jiraachisa. Ji'atti birrii kuma ammanan hojjedha. Otuma hojiin dhibee garaa koo bultaa nanatti eegeesaa duddarra kaawwatee dhaqaa jira. Yeroo dhaqee hoo Dubaayitti habiibii koo isa haajaa keenyaadhaan dhusa fe'ee waa bitachuudhaan eeyyuu jechuun ala waa nyaatamee ga'ee ministeera isaaniitti hima. Yoo nyaatichi birrii 10 ta'e birrii 5 kennisiin jedhamee ati 5 kaffalattee ani 5 kaffaladhee wajjin nyaatamee ka'a. Biyya nagadaati malee biyya itti tasnaannaanu miti. Wallaahi markaatoodha bakka. Isinii galaa. Kanuma keessa immoo yoo jabaattee obsitee jettee hin hojjetattaa hin jiraatta. Kana beekkataa deemaa. Ijoolleen durbaasinis isa duriyyee achitti guurtanu abbaa keessa yaadadhaa. Haadha keessa yaadadhaa. Jireenyi isa durii miti. Itoophiyaan isa duriitii miti. Wallaahi kuma dhibba abbaa akkaawuntii abbaa keetii irra takkaa 50 hin galle kuma 350 baafteetii duriyyee magaalaa keessa achi funaan taate. Na alshakilak. Tokkosa kana abbaan kee kuma 50 takkaa ijaan argeen beeku. Daaleen isaa gurguramee si ergame hin deebine. Duriyyee mataa isa kana achi gurgurama. Naawwi dhiifamaa wajjin waan akka lakkaasootu siin eeyyaman. Ijoollee Saawudii kooti mana hidhaa keessatti na jalaa miidhamanii gariin biraa du'anii gariin du'an raabanii biyya galan utuu shamarran Dubaa hin jiraanne eenyu qubachiisasi mootummaan qubachiisee hin danda'u baga gootan amma gaarii godhanii reega gaarii godhanii maasii galchee alaamaa si erga wallaalte ijoollee fidaa hafaniiru ijoolleen Saawudii galan danuutu jiru biyya keessa gaarii godhan kuni kun gaanfa qabu gufuu guddaa kan ijoolleetti ta'e tokko kana wallaalte isiin dhiisii nu dhufteerutti himatiin jedhiin. Ini matiin kanatti WhatsAppiin kan kuwaadhu uffata gurgurachuuf achi kaa'e natti himatiin balaan haadha kee keddamu natti himatiin waan akkanaan beeku. Bakka yoo waa'ee uffataa ta'e dhaggeeffadhu waa'ee dhimma bilbilicha achi kaa'e achi ilaali. Wallaahi. Sagalee wayii sii bada. Naawwii koo dhaggeeffadhu warabbal kaabaa kaleessa ansiifan fida dhagaa kaleessa bal'ee wayii na fida dura foona reetti ati cumburaan qaltee sana. Si arsitee nan qalti sana fidaafanii sana booddee sagaleen taate tokko mubee jettee hin jedhin salaamu alaikum waalaikum salaam mucaa tokko akkasii laffee birrii diraama gara 13,000 itti baasee innaan fidee asii ga'u nama biraan na jalaa simate jette. Eenyu simatee hin jedhin hana jimanii nan jiraadha shaarjaatti simate meetti maaltu bareede simatamuun isaan jedheeni. Intala tokko simate jette wallaahi intalo warabbal kaabaa keessaan na dubbisi. Badhaasa qabda warqiin sii bitaa abucattu diraama kuma sataatu dhibba shanii sataatu warqiin gurraa ta'us kan qubaa sii bitaan wandaatam qalabaa jala hin fidinaasin yeroo hooleeyyiin qalabattee biyyarraa fidatte boolee dhaabadhaa fudhaa kala nan galateeffadhe intalatti baga hatan baga gobozii jedhamu jettiin baga haadhati hatti wallaahi deebi'ee immoo wallahi billahi dhuguma sitti amana kuma tokko kan irratti nima wallahi mu jaallatte najalaa badeechuu ishee minnu kan qabu garuu najalaa badeechuu bucaa fixatee dhufe beeta fixatee afuudha gattee mataan garagalee bar mataan nagaa miti kana maal jette isayyuu isiinuu na taatattuudha ziinuu hattuu ate qaxaafii jedhamanni qaxaafitti nu barbaada amma hattuu ate qaxaafii jedhamalaan gobodii jedhiin hattuu ate inni nu barbaada inni lammaffaa immoo namoonni keenya aadaan jaraa shamarran biyaansi keessumaa shamarranis ta'e dhiirri si dabalatee nama tokko jechuudha. Namoota jara nyaatu kana lubbuudhaa ol jaallatu. Fakkeenyaaf nama hojii hojjetu tokko. Tarii naawwiin ofiifaa haara naan jechuu danda'an. Ilaal aanarra hojii hojjetu wayi nama biraas haa ta'u. Nama sana birrii tokko gatii birrii tokko dabalanii isa jajjabeessuurra duriyyeedhaaf kuma 100 kennu jaallatu. Sigalaaf. Wanni sun immoo aadaa ta'ee hafee jira. Fakkeenya waan wayyooti dogoggorte. Hojii keessa dogoggorri dogoggora xiqqoo tokko wayin beellama guyyaa tokko yooti dabarsite arraba namni naman arrabsine lafeessi cabsu si arrabsan. Sigalee.
garuu har'a immoo gaafa duuriyyoonni akka barbaadate taphatte hoo dhufameeti eebeluu akkana na godhee soba immoo namni waan biraatiin nyaatu hin jiru. Maquma jaalalaa walitti hidhame dhungoon tokko yeroo dhungatamu birrii guddaadha. Tiigalaa isa kana yoo dandeessan nurraa sirreeffadhaa. Nutti natti alaan akka kiyyatti natti nama kuma tokko jira natti ni matinaa. Dhala namoonni an dubbat an biyyarraa fidadhee xalabadhee abbaa manaa kootii sanuu abbaa manaa kootti ni qabdaan nani qabotti abbaa manaa kootii biyyarraa xalabadhee birrii diraama 13,000 baase obboleettii koo nan saalfadhee warra balkaabaa baguman dubartiin ta'een hin jedheedha. Hirmana keeban edamiti bokkaleessa malee hin gaddu. Akkasitti eessa jiraattan jedheen Abu Dhabii intana ajmanii hin jiraadhatti. Isin fudhattee galtee wennaan shaarjaa jiraatti hin beektaa sila saayibummaa qabdu wennaan hin beeku waluma argina bakka cidhaa bakka tokko tokkotti malee jetti. Sirkaa abutee baateen jedhee amma maal wayyaree deebisiisuu jedheen yoo dandeessi jetti afaan guuttatte. Baasuu footoon talatti kana wallaahi azim biyya keessa kalaan jira. Baasuu barannaa barreessa qabu. Daa wallaahi hin baasu. Maal jettee? Adeebi'u yoo deebi'u adeebi'u. Rabbi sittin deebisin malee rabbiin ijaanitu biyya duniyaa irratti mankaraartu utu arguu dheebottu rabbi sin agarsiisin du'i badi. Baafeetti ijoollee Siin fudhatte immoo boboziidha. Ijoolleen shamarranii qalxaaffaan dhiiran fidina. Dhiira namni fide buta. Waan xobbee xobbootii hidhiinsaa kootii kana walitti hin galle wayii sitti mararraan buti malee birritti baafteen fidin 500 400 si baasee maa. Jiraammoo wanni maddii qabu akka deengata Itoophiyaa keessa argitetti jira. Garbitti mana hojii teessee yoo keessaa guyyaa tokkotti dhuftee arguudhaaf iyyii mana jaazaa kafaltee maatiin dagatame mana jaazaa birrii 500 kafaltee fi guyyaa tokkotti dhuftee marfee waraannattee hojiitti deebi'uudhaaf iyyii mana keessi yeroo mana keessee deemte ofitti buudhaati mana keessa jechuudha isaa wajjin mana fudhaa galaa xibsii nyaachisaa shiroo nyaachisaa waan inni barbaadu godhaafi ammuma inni zorbee jechuu jammarutti siidhaan innuu mul'ucu gaafa torbee mul'ucu godha waa isinaa seenaa isin an gorsan sidii kenna waa isinaa softan maaliif dhiirri waan akkanaan jaallatu maal gootu kad gidmaatti daneessa kaalsii farraa baasaan nani mana keetti dhufe ol gale caammaa hiikiif yeroo inni deemu caammaa hidhiif akkan isin irraanfanne jechuudha wallaahi anas sin gorsaadha sharrii kan fireendi nama fudhaa keessattuu ni kaan qabu taanaan irraa fudhaa. Ageessanii warra ni kaan qabne warra ni kaan qabu hin jenneen warra ni kaan malee dhiira fidatu. Maal gootu caammaa hiitaa fi borostaa fi caammaa isaa irra gangalattaa uffatamoo yeroo inni mana kee dhufe qallotti sana kas qallattu wayii asirra waan ta'e qabdii bichuusi jilbarran geenye wayii uffattuu fi kana booddee shaa mana keessa shaa fuuldura isaa shaa jedhaafi gaafa torbee wallaahi torbeen ga'u gaafa isiin dawwalte ergasii saayilentii godhu maalna caqacaqxa gaafa jechuu jammaru achi gara galii kolfi. Maaltu argame jettee itti ija babaafti. Inni bakka bashannanaa bareedaa argateera mana keetti galee silkii qayyarata. Salaamu alaikum maaltu birrii 500 si baasise. Hojii kee hojjetaa dabbaram taati. Qodaadhaan miiccatta. Akkasitti naamu akkasi nagaan bulii waan bareedduudha garuu tilaa biyya dhiiraati miti Dubaayin waliin dha'u namni utuu biyya kana ta'e dhahee lafati buusa waan amma dubbatte ijoolleen. Nawi. Oh. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ergaa wayii lafa sii kaayaan kee himemeenaa laali yoo mubaarikitti misitti ni modeetanii. Eessaan ilaali? Asuma tiktokii numarra. Ishi amma gadi bu'eensi ilaalee fi deebisaa. waa ashaadaadhaa. Hin irraanfatin gaa. Ashaadaadhaa. Mubaarikoo. Abboo achi deebii nyaadhu mubaarikii maal shaadaan nutti himta. Nala bulu Mami. foto. Tuuta jedhe.